Dubartii dubartii akkana gadi baasa. Burteen nutti mee gamme burteen nutti mee dubbiin kun nu gaamo soba. Burte akkasii hin jedhaa rooko. Gamme na dhaggeeffadhu. Ila amma jechuudha. Waan tokkittiin dhoksin tigist ofana jeessa jettee si doorsiftee ati dirqamaan gammee faana jiraachan jettee himne kootu kunoo laalaa kun ofii isaatiif bahe. Ani soban dubbadhu. Ofii ishiitiif na doorsiftee gammee namatu baase moo nyubbaase gammee qoy. Ofii namni takka gammee gadi hin baasin akkoo gammee seerri naddote. Kootu deebi. Ofii baay'ee sodaatee jibina waan hin jiru. Maqaa isaas hin balleessinaa ani gammee namni maqaa hodhu kan jaalatu. Yoo soba ta'e gammee maqaa balleessinaa ijoollee yoo soba ta'e. Yoo dhugaa ta'e immoo mucaan kana godhu. Gammee as gaddaddee wajjin hin jiraachaa jirtan as borus kan amanuu qabdu. Ofana jeesettee gurbaan miskiina doorsiftee. haadhii suwaaduutu maaltu sagalchiree haadhi biriincha gammee ol deebisaa mee dhugaa naa baatu burtee fi gammee gidduutti gammee ol deebisaa. gammee kottu seeniti yoo dubbiin kan dhugaa ta'e ta'e irraa hiikkadhu obboleessa kiyyee. Gadi bahaa ol dhaggeeffachuu iddanii dhaggeeffadhaa koo gammee ati ol gali maqaa namaatiin zim jettanii hin balleessina gammee atis immoo dhuguma intala dubartii takka gadi baatee haasoftee osoo maatii nama gaariidha jedhu osoo haqa namaa nyaadhu jettee mormitu gaarummaa kee malee hammeenya kee argeen beeku kottu ol galii ofirraa dubbadhu ofirraan dubbadne taana uummanni dandaasi godhata bultii keetii jireenya keetii hiikkama dhugaa rabbi jechuudha kottu ol gali nama tuffatina fooloo namaa gadi qabdanii ilaaltanii nama tuffatina. Follow miti sammuu namaa laalaashee. Kottu burtee ati sobaan maqaan balleessin bootii miidhaan dawwalee fini akkas naan jedhee. Kanaaf maraatu jedhee ani foolisii qabadhee dhaqeeyyuudha jedhe. Foolisa qabattee dhaqxe sanii kottuti dubartii takka wajjin ciistee gadi baatee dhimi. Hintee gammee atis kana taatee dhalaa wajjin hin dhugaa rabbi ani sitti gaddee kottu ol galchaa uummatamee warri modiitaraa gammee. Gammee qofa namni akkanatti ol hin dabalina. Kootu gammee ofirraa dubbadhu burteen as jirti borweessaa dubbii kana fiddan jechuun burteen as jirti atirree as jirta kootu dubbadhu. Maqaan kee yoo abadu jette immoo balleessi namni nama gurguddaatu si taasisa mucaa. Waaraacha namni fooloo gurguddaa qabu mucaa sun akkasii siin jedhu qofa yookaan baateeti ijoollee dhibbatamu viidiyoo waraabdee qallattee qoosta kunoo gassibee bultiin keetillee sammuun keetillee hin jeqqama kottu ol gale. Akka jirutti dubartoota mitu maaltu baase gammee goy as jalan jirtu miti gammee kottu irraa galchinaa rakkoo mataa kee qabdaatillee dhuguma taaptaaf goota rabbinaa nyaatu dhugaadha wanti tuni gammee kottu galii dhugaa rabbii koo galii ofirraa dubbadhu nama tuffatini koo galii ofirraa dubbadhu ani waan akkanaat irratti si dhageen beeku koo galii ofirraa dubbadhu koo burtee atirree ol galii bootii miidhan dawwalee gammeen akkas jedheetti san sagalee fidatillee gammee galii gisee meeqa sitti Yaa ijoollee tuffatini eessuman waan kaannatti ulaatsisinni seetu malan jechuudha anuma takkittii tana si aggaallata maqaa ganda keenyaan balleessitu galii ole. natti mee dubbi jaamaa keenya inni yoo rookoti. Ayyee dubbadhu. Yoo maqaan kee Ani maqaan koo Ababaadha. Ani yaada safuutti jijjiirradhee ol beennaan ifate biyyatti illee. Ababa ani maalan godhe maali waan dheessitanii burteen maal kan maqaa balleessitiin garuu. Qooyi burtee waan ishiin jette gammee gaafa sanii dawwaleeti ani jalduu siin dawwalle jalduun daarikti. Kaardiin qabu deebisiisiin jette ani jalduu sitti ergee dhaqti guulaaliin jedheeni burteen immoo isaan dura ganama dawwalee fi jette gaafa sanillee dubbatteerti. Dawwallaaniif gammeen ani maalan godhaa jaalala narraa ishee qabee sobdee caammaa fa'aa naabiti minaamina jettee sobdee odeessiti diguunanii waan akka iyyuu ittiin binne kineenii yeroo na wajjin hin ciistuuyyuu ofii ishiitti bitattee liqimsitii fuuldura ennaan garaatti afeen lakkisi salphisti yaa gammee. Amma namni tokko dhiirri tokko akkas godhee odeessattee addaan keessumaa keetan nabratti. Inni odeessu kaadha dhaggeeffadhu kaan odeessu dubbii hunda ishiitti siifi ta'anila. Lakki yaa gammee atirree daa'ima biyyaa qabdaa salphattaa micayyoo tana ofirraa kuti jennaani hani maalan godhaa akka ishii garaatti nafne dirqamaanan kiniinii ishee obaasee manatti ishii deebisa dirqamaan jettette. Ati kana godhuu kee guyyaa takka dhageen beeku garuu bootii miidhanan dawwaleef jette burtee sagalee bootii keessaa hin baasii fidi maqaa ilma dhiiraan balleessini dhugaa rabbi jechuudha. Garuu burtee kana gattee maal balleessitu baay'ee gaddeenii yaaqee sinaa eebbisuun ulfaadhaa allakkoo hin dhugaa yoo qabaatte gammee abshir nuti si waan
Namta siya to na tuloy dia ka kasi Ababa burtee galchii mee burtee galchiitu yaa namta kitin gamme to ka garabbi gamme namta kitin garin natu sura galcha ala marate hojin gamme ni da ka basetan mo farramani ta sabban kenna nama mana balleessan kumaan nama kana jolli. Abshii romaan balleessine ati qoyi. Sagaleen nama rakkate too sagaleen jirre dubbin sobaa. Gamme miira keessaa bahe sagalee san nu afiddu miira keessaa bahe asuma keessa ture. Siniif amantii sagalee yuuti bakka waan mafurfaadhaa rakkoo hin qabu. Imbayin gamme. Bayin ati soo akkuma tikuu fi ganniin na tuffatanii Kungo ganniin araaramaa jennaan na tuffatanii yaa'anii keessa na ta'e na didanii atis nama tuffatin dhaabbatas keessa bahe. Dubbiin jira dhiisaa bakka. Hin jirte atirra hin jirte. Ababa dhageessitani maaliif hin galchine burtee maaliif ganna darbitan ko isin nde Eessatti burtee ergadha Modiitarri si arga irraan galchitu ummatti mul'atu uummanni akka jirutti gastii argata akka jirutti akka jirutti galatoomaan jedhin gamme hati uumaa godheen beeku waaqa namaa hin qabu jettee har'a maqaan kee kun gadi ba'uun nan gadde dhugaa rabbi nan gadde kottu jalduus galchi jalduunis rakkoo mataa ishee danda'e gaafa sana keessatti gayyuu. Please ammas murteessii wanti nu dhageenye tokko hin jiru. Sagalee sana haafee sagalee sana dhageenye amannatti. Gaafa mijaa'uun marsii duutu qoricha bittee na nyaachistee dhee nu baxabbataa turte. Bakka bakkatti ittiin sobbeen burtee haasaa ishee kan beekan. Kanaafuu eeyyee suuta haasaa jireenya namaas hojii namaas ijoollee baxabbatuun gaarii miti dhugaa rabbiin dubbadhaan. Ani silas kanan iyyee wacee jedhee fi qo'aa sagalee san qabaannan okkee yoo immoo hin jirre sana tokko qofarra dhaabbanii haasa'uu qabnu please. Gamme deema obboleessa koo namta ittiin gamme irratti duudina gammeen olitti gammeen yoo namni nageecha jedhe oromummaa olii gadi geecha dubartoota meeqa gara biyyaa gaggeessaa oola mucaarraa gadi bu'a. Mucaa hin tuqina mucaan jireenya mataa isaa sammuudha yaa jiraatu. Dhalaa biran gahin gammeeti. Dhalaa tan ofirraa ishee ofi. Hin maraatiin dhalaa wajjin abbaan barbaade dubbiin finxiraattu maqaa kee of hin balleessin bultii kee hin diigin. Maal godhaa jettuun dubartii godhatte baga godhee yoodoo godhee hoo. Ishiin maa jala datte? Numaayyuu burtee kan garagalan waa waaqa. Yoo micoosu sagalee sanan baasne kuni maqaa namaa balleessu. Burtee kottu ol bahee hin jenne maalas si godhe jedhe. Maaliif nama bu'ishi maaf na buufte? Akkana safaana taa'een dubbanne maaf na buufte? Gadi si ilaalaa Mootumii kee keessaa sagalee baasitti nu dhageechisi. Yookaan sagalee maqaa namaa balleessina. Bilbilee tana wajjinaa sa'ee sagalee bilbilee tana wajjinaa sa'ee. Burtee bilbiluma sana haasoftee akkatti keechaa qoosittani maa fooloo naa deebisiitti keechaa baasii fidi sagalee Kuno kootu quxurii kun sii kenna fooloo miti foonaa dhaqoote akkatti baasan riikardii jiraannan siif hin kenna. Ofii kooti immoo kanan riikardii qabeef kunoo sin dhageessisiisa. Ol baasi mee amma nu dhageechisiisa. Kunoo qoy dhageessisa bilbila lamaan qaban doomu. Okkee dhaggeeffataa mootii qabataa. Jawwisaa azala deemtaatis. Deemna qiitii dhalaa ol fixu olitti araarsi ilma dhiiraa taatanii Gammee as gaddaddee jaffarti yoon isiniin jedhu isin soba isinitti fakkaate. Kunoo qoy sagaleen ofii kootii qabeef isinin dhaggeeffachiisa jechuudha. ol baasi jennee ol baasi gammeetis santeetis. Daqiiqaa 32 haasofne irratti cuusnaa. Qoy kinoo. Warri modii taraa suutee galchame. Anaraajii kan akka inni maaliif sodaatee utaalee bayaa dhugaa ofii hin baafatu. maaliif ganna buusan duraan dursa ababaa mee maali balleessan koo maaliif ganna buusan Gadi nama buufte kora koo qabdi. maal nama gaddarbuun koo hinde Bilbilli natti mul'atu maal godhaa jettu qo'a modii taras sadarraa guurradhaa. Ani maaltu sin wajjin immoo sin jammartanii mana boqqotti jettu yeroo mara ummata qoshaashaa jetti micayyoon ummanni qoshaashani haraaramaa jennaan tuffattee yaati. Ani citii ishii xooxxeetti nasitti wajjin taaggalaa jira. Ati uummata narrabsin nabsee dhaggeeffadhu laa sagalee kondoom kanan gammeedha qabeetu. Anuura deebi. Isinii banaan jira dhaggeeffadhu. sooyi sagalee aban tumee uzzeedhaa bakka Anin ofii ergeef. Kami dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Hin qalladin garuu waan biraa osoo hin taane guyyaa tokko yeroo ajimaanii dhuftu jechuudha. Biree fayyisaa bira yeroo dhuftu. Qo'ee isa kana miti. Sagalee isa hojii haasofte fidi kan inni waa'ee ishii dubbatu. Amma dubbii qabatamaa barbaanna araarsuu barbaanna jarri kun obboleeyyan nama biyya tokkooti ookee. Fikir diizaayinii dugda duuban jiru mana kontiraaktan. Atis dubbii kan kana jechaa fidde akkuma mataa dura jirtu fidii kottu. Anuma gammeen jedhe.
Baasi gootanii keessaa hin baasa sagalee liqeerdii ayyuu akka ishiin baastutti nama ho. Ani gootumii keessa. Itti Gammee kana riikardiidha nanaa seesiniin hin jenne dursumarraa kaasee bilbilee fi naase ammaa bilbiluma saniinuu amma maallaan jedhee naa barreesse seete lubbuu maalin ni jedhee naa barreessaa jira amma sammaa kana jechuudha zippee ta'in odeessaa jechuudha. yaa caba taaptaaboo godhamee maal uummanni kun irraa rabbi gara waaqayyoon waaqa jeelchu. Kiroo gammee nazzala jira gammee galchaa koo gammee ol gali. Gammee kootu sanyii koo sodaate. Gammee kootu galii ofirraa dubbadhu. Afaan guutuu dubbadhu rakkoon hin jiru. Dhugaan ta'e Namni wajjin ati isaan lamaan walitti taa'anii siraata godhaa gammee galchaa. Kinoo ababaa ol darbaa jira. Isaan jira kanaaf ani lokshiin deemaa jira inni dhaggeeffata tokkicha. Burtee maal barbaaddetti? Ati waan dubbatti tigisti dirqaman nafaana jiraachaa jirti naas gaddaddeeti ofana jeesanaan jechaa jirti jettee waan dubbatte maa dhoksitan dubbattu nuti kosiif dubbachaa jirra ofirraa buusi waa'ee Akkasii jedhani. naan waan dubbatte hin dhoksin genne dhaggeeffadhu ani kanan siin jedhe genni akkasuma naan jette ani dhimma tokko Maalaatuush. oomaa wanti ta'u hin jiru nuti kan jechaa jirru sirraa dhaabbattu kana booda. Dhaabbattu maarree ani waan isin jedhe maal ta'e dubbattee maqaa balleessan akkasii jedhama. Akka naada waltaa akka balleessaa waltee miti kanaaf sisteemaa jecha kana maal jedhamaani. Dubbiseera tigisti naas gaddaddeen nafaan jiraachaa jirti yoon sin dhiisa jedhe ofan ajjeesanaan jetti kanaaf ani malee ani dhimma ishii hin qabu kan wanta dubbatte tokko ittiin gaafate. Kiniini ofii bitatteessaattis biraa hambisiin hiimee irratti akkasii taanee dura odeechitetti odeechi. Ani birrii tokkitti ittiin baasu kiniini birrii shantamaatu ishiitu bitatee dhufa soba mataa keetu naan jedhani soban dubbadhu nan du'a malee. Ana takkas ishi galatoomin ishi dhiirumatu kiniini namaa bitee dubartiitu biraatti miti. Waaqayyo isaa eebbisu jechi keetiif. Kana sirraan eeggaluuti magaette ishi namni sirraa akka sirraa lafa keessatti miti maga maqaa. Oomaa waan amma namni dhalaa dhufu. Dubbadhatus ofirraa dubbadhatu sin jedhiniiti. Gammee ati maaliif iccitii dubartii akkanatti gadi baasta? Nadheen jalan kaasin ofirraa dubbadhatu. Akkatiin inni dubbatamuun isin tanna yaadanii akkas jedhamaani. Ofirraa dubbadhatu. Har'a sirraa dhaabbatu nadheen jalan kaatin. Homaan dubbatu. Ati jette moo hin jenne gammee ati maal dubbanne? Burtee jette moo hin jenne burtee? Akkatti jedhama jettaa ati obboleessa koo dubartii annatu kiniini bitaa fi naannoo. No akkasii miti gammee jette moo hin jenne? Hin jenne ka akkatti jedhaan ijoollee jedhaan akkatti jedhaan akkatti jechi jedhamaani. Okay hariiroo siif tigisti gidduu jiru jira. Kan obbolummaa malee umtuun jiru kan bira ijoollee. Okay. Ani yoo barbaadanii iddoo nama biraatti wangeela qabbee sansaltama qabbee waan barbaade qabbee isin kakadhaanani. Okay obboleessa koo karaa nagaa. Burtee ati maati jibbaa? Warri akkaalleessanii maqaa balleessan ragaa fudhadhaa yookaan immoo dubbiin gara keessan deebuu qaba. Bilis callisa gaafadhee tumur. Kana booda jechuudha maqaa mucaa kanaas keessatti yoo sagalee inni si wajjin haasa'e hin finneen alatti maqaa mucaa kanaan kaasin kalaas. Sagalee koo fidaa fi barbaadeen garuu maal burtee maal Burtee ati akkamitti gammeen kana godhu ani gammee nama biyyatti reessa beekudha gammee nama kabaju akkamitti kana odeessita fiddeetu akkamitti maqaa gammee galleessita. Ofii ishiitiif na kadhachaa jirti. Sagalee fidi ragaa fidi. Ragaa fidi burtee. Ragaa dhala Oromoo si nama. Jedhu gammeen kana. Akkatiin barbaada akkasiin barbaadu. Gammeen nama leen tuffatu hin jedhu irra hin jedhu Sagalee fidi yoomuu sagalee fidi ta'ee baga xiqqaasa dhiirumaatu dubartii akkas godha baga akkas baga maa jala kaatti baga yoo sagalee fiddan ta'in afuufin akkuruma. Ayyaantu miira keessaa baay'een fidhiiraa dubbatu. Ayyaantu akkasii miti miira geeffatu. Inni hin jenne jedhee wangeela qabatee haa katu. Isiillee hin jedhee wangeela qabatee haa kattu. Dhugumaan jarri kun qulqulloota. Yookaan immoo Kana keessa baasa inka kan la dubbii borce kana nurraa dhiisa gammeen nama kana nama haasaa yookaan ulaa gammee nama shiitti Kakame namna nurraa dhiisa jechuudha keechanu fidii kootu keechana dubbisi nama mataa keessan gadi dhaabee cidii keessan gadi guura shalloon hundi gammee jala dhattee kan galatte malabbaa keessanii godhaa Nama burtiidhaa sagalee tokko illee hin deebisneef fudhachuudhaa fi kaleessa bilbila akka tasaa kaaseef malee sagalee shinaa qabdee hin deebisneef garuu hammeenya Unte si abbaa dhufteessi jala galgala.